Olti mana murtii obbo Baqqala Garbaa waan waahilli keenya hordofeen nuun ga'e isinitti himna. Qabeenya birrii miliyoona 37 ta'uu barbadaa'uusaa lubbuun namoota 32 darbuusaa fi hoteelonni gara 110 gubachuu isaanii ragaalee sanadaa walitti qabachuu isaanii poolisoonni himaniiti kan jiranii. Hoggansi kaafaa akka biroon obbo Dajanee Xaafaas mana murtiitti dhiyaataniiru dhimmi fayyaa isaanii COVID-19 wal qabatu falmisiisaa ta'eera. Gaafachii baan immoo waraqaan ragaa koronaa vaayirasii irraa bilisa jechuudha osoo hin taane ragaa fayyaan isaanii nagaadha fayyaa isaaniidha jechuudhaan kan isaan gadhiisan jiru. Dhimma qaala'insa jireenyaas isinitti himnaa kan isinii dhiyeessu Galaanaa Balaay nu waliin tura. Itoophiyaa keessatti keessumaa erga COVID-19 galee qaala'insi gatii akkaan dabaluu jiraattonni magaalaalee Adaamaa fi Fiichee irraa dubbisne himan akka jiraattonni kun jedhanitti gatiin shaqaxaalee bu'uuraa nyaataaf oolan irratti daballiin gatii guddaan jiraachuu himu. Akkasi. Maqaan koo Zoditaa Saffaan jedhama. Jiraattu magaalaa Fiicheetti. Yoo qaala'insi jireenyaa akkuma biyyaattuu jiru magaala keenya keessattis in mul'ata. Shunkurtii wajjin wal qabatee amma gaafa laallu qarshii 40-45 ta'eera. Kunis akkasuma jechuudha. Waa hundarratti daballiin jira. Xaafii soo laallu gabaa keessatti amma 4,300 ol ta'atii jira. Zayitiin hoo laallu zayitiin. Sagaleen hin jiru jettanii sagaleen dhagahamu qulqulluu miti. I think sagaleen ni jiran saa speakera guddaadha. Sagaleen hin jiru jettanii mee playing godha dhaggeeffadha xaafiin qarshii 4,400 jetteessa. Duraan mootummaan illee dhiyeessaatii jiru ammatti yeroo dheeraadhaaf dhiyaachaa jiru waan ta'eef zayitii daldala irraa binnaa innis akkasumatti gatiinsaa baay'ee ol ka'aadha. Waa'ee ijaarsa wajjinis wal qabatee hoo laallu simintoo wajjin wal qabatee simintoon gara kuntaalli tokko gara 400 dhaqeera jechuudha. Kanaaf wanni jiru hundumtuu waa hundarratti daballiin jira. Yeroo ammaatti namni bitatee jiraachuu danda'u jira. Garuu immoo hojjetaa mootummaa ta'ee mindaansaa baay'ee gadaanaa kan ta'e maatii baay'ee kan qabu rakkachaa jira jechuudha. Kanaaf qaala'insi jireenyaa rakkoo guddaadha. Jirmaan Kabbadaan jedhama. Kanan jiraattu magaalaa Adaamaati. Meeshaalee qaala'insi baay'eetu jira. Keessattuu gabayaa wantoota jiruuf jireenya namaatiif bu'uura kan akka shunkurtii akkasumas timaatima kana dabalatee wantoonni baay'een qaaliidha akka malee naannoo keenyatti suuqiiwwan fayyadamnu keessa wantoonni bitamuuf gurguramu hundumtuuyyuu qaala'insi ni jira. Gabayaa guuteetiin kan jiru namoota baay'ee yoo gaafatte akkuma jirutti shunkurtiidha timaatima garuu shunkurtii diimaa kana yoo argite gara qarshii 40 kiiloon. Komii jiraattonni kaasan kanaaf deebii kennan hoogganaan biiroo daldalaaf misooma gabaa Oromiyaa obbo Dheengee Boruu qaala'insi gatii wantoota nyaataaf oolan irratti mul'achuun dhugaa ta'uu amananii mootummaan rakkoo kana furuuf hojiitti jira jedhan. Influensii qaala'insi jireenyaa hin jiramoo hin jiruu jedhamee biyya keessatti gaafatamu waan haaraa miti hin jira rakkoodha. Mootummaan meeshaalee bu'uura 3 zayitii sukkaaraa fi zayita doolarii hin qabnerraa uummata qalleessaatiif gadaana ta'e qaqqabsuuf jedhee ji'aan wanni inni kennuuf karoorsi jira sun fedhe. Zayitii sukkaara ruuza je mootummaan hirrina doolaraa bakka tan dhaggeeffadha. Fedhii jiru kan waliin waan ta'eef rakkoon kun bu'uuraan kan jiru waan ta'eef warri koronaadhaaf jedhee uummata irratti gati dabalu dhaabbilee daldala 37 ol isaan irratti tarkaanfii ji'oota 3-4 dabran fudhatee jira jechuudha. Furmaatitti kennuun hojii reeguleeshinii qofaan hojii adabuu qofaan waan hin sirruuf. Dhaabbolii daldala 37 lakkoofsa xiqqaa miti barjara keenya. 37 irratti tarkaanfii fudhachuudha. Itti fufnaa eega. Mootummaan rakkoo kan furuudhaaf meeshaalee bu'uura 4 taaksii dalatti gibira dalatti biikan keessatti akka isaan galan eeyyamee jira jechuudha torbaan lamaan kana mootummaan 2 weeks torbaan lamaan kana meeshaalee bu'uura akka gibiraan ala galan hayyamee jira. Okay jabaadh hayyee. Zayita, qamadii, ruuz kanneen hundayyuu warri galchuu danda'u yoo biyya keessatti galche
rakkoon dhiyeessiif gatii kun akka hin jiran mootummaan murteessees deemaa jira jechuudha. Itti mudde akka gaariitti itti mudde ayyee gaarii ayyee booda irraa xiinxallaa bakka fardii tanaa isin dhageessuu fedhe itti gaafatama maalii jee maqaan isaa hin qabanne qabxii isaatii garuu amanee jira. Anyway gama dubbii ijoo teenye dabarraa jechuudha amma that's our point. Yooyya akkam jirtan amma guyyaa lammaffaa keenya duula qoqqobbii diinagdee mootummaa laamsheessuu jettu irratti qeerroon bifa qindaawaa taheen bifa bilchina qabuun bifa hagana hin jedhamneen sochiin amma inni diinagdee mootummaa irra godhaa jiru kun arraaf guyyaa lammaffaati. Guyyaan lammaffaa milkiidhaan xumuramee jira amma isaan bira galgala achi bilbilee odeeffannoo dilata akka bilbilee konkolaataan baay'inaan dhaabbatee jira bakka jiru. Konkolaataan gaazaa dhaabbatee jira. Konkolaataan boba'aan shorteejiin already Finfinnee irra dhufee jira. Jimaan sila magaalaa Finfinnee seenuu arraan tana hin seenne kakaleerraa bultee haftee nama jaalatan qofaaf yookaan nama filanii gurguraa oolanii jechuu shorteejii jira jechuu jimarraas achi. Akka jiraattonni arraan tana adaamarraa dubbatan shunkurtiin qarshii 40 kiiloon yookaan daqiiqaan qarshii 4,000 fi maali xaafiin 4,000 ho'i seenee jira jette haalaan qaala'insi jireenyaa already torbaan lamaan kana duraanuu akkuma jiru ta'e kun immoo irra dabalee jira waan sababa konkolaataan dhadhaabbateef. Well kunis bareeda. Boodarra immoo warra dinniina kanneen dhufu jira naggaadota bololtuu warra garaaf bulu warra labsii qeerroo cabsee waraanaan ajjabamee makiinaa jimaa warra gaggeessitan tanallee babal'inaan irraa dubbannaa jechuudha. Kanaafuu gabaabdumatti harka BBC'n dabarsatti BBC Afaan Oromoo Haajii Xiinxalaa osoo hin taane BBC Afaan Oromoo dabarse itti gaafatama waa'ee diinagdeeti moo eenyurraa illee dubbisanii jira afaan isaarraa dhageessanii jirtan jechuu ammaan tana waan inni je amanee jira jechuu maal jedhee amanee torbaan lamaan kana doolaara shorteejii qabna waan takkallee naquu hin dandeenyu ammoo mootummaan immoo waan beezik taate sukkara zayitii ruuza waan akkana kana qaraxa malee akka namni galfatu fayyaa argadha galatooma nutis jechaa turre kana bar nutis wanni jechaa jirru Itoophiyaan ruuza qamadii alaa galfatti jechaa jira. Nama akkana jedhutu mee funyaan nutti ol qabaa jira keenya. Can you imagine nama ruuza sukkara qamadii biyya alarraa warreen galchuu dandeessan galchaa jeesan kadhataa jira mootummaan. Why? No sound? Kaasahun garasu dembo badi asi biltsigina hadaraw. Na sound eta kami soundin injir. Ska telefoon khaydi soundin qabne. Amma kun anu majeequ fi baytani. Biltsigina kadire. Sagaleen ni jirti mi garu? Amma dubbii teenya irra jira keenya. Nuti lafa Oromiyaa ja'an irratti lafa Oromiyaa ja'anii fi lakkoofsi keenyaa fi haalli nuti itti qaramnee jirruu fi haalli nuti Oromoon ammas social wanni keenya akka itti jaarree jirru akka gabrummaaf mijaa osoo hin ta'in akkuma lafaa ka'u miti. Namni tokko hin danda'u tana booda Oromoo tana dhugaaf itti himaa jira keenya. Oromoon yoo khabiraa wareegame khabiraatu jalaa itti dhalataa itti guddataa deema malee Oromoon ammaan booda Oromoon gabrummaa ba'attu hin jirtu jira keenya. Kanaaf arraan tana haalli itti Oromoo fi Oromiyaa jechaa ijoolleen teenya generationni tokko itti guddate yookaan abbootiin teenya akaakileen keenya itti wal dabraa dhufan haalli nuti Oromoo fi Oromummaa itti barre nafxanyaaf galaan jiru even abiyoot kaasaahiniifuu galaa hin jiru jechuudha. Kanaaf arraan tana sabboonummaa yookaan waan Oromummaa jiru waan lafee fi dhiigarraan jaaramte tana laaftumattiin qoqqotee duriyyee Finfinnee keessa jirtuu fi wanniidhaan caccabsee bira kutaa je hell no abiyoo kaasahun laal waan wa'ada sii galle arraan tana boolee Mikaa'il jimaan takkan seen ni beeyna waan namni dura du'uuf dura namni dura araadaaf du'a dura haraaraaf du'a galatoomi Nazir Nura clear and loud thank you so much bilchiginna bara khunu kharee fusan so namni dura haraara yookaan araadaaf du'a dura already jimaan dhaabbatee jira warreen jimaa dhoysaadhaan
arra dirree dhawaa geessanii jira naggaadee bololtu tawanni geessitee jira qeerroon kana booda yoo magaalaa takka dabartu akkan dabartu kana beeki magaalaa takka yoo dabartu akkan dabartu amma booda yoo fakkeenyaaf arraan tana ati makiinaa waraanaatu si ajjabee makiinaa kee warreen arraan tana maakiraafoona fudhattanii jimaa cabsaa jimaa maal godhaa jimaa nuu fidaa jettanii deemaa jirtan jara keenya bareeda jabaadha ta duraan duraa waraanni nuti qabeenu khadaangaa eegu sanuu takka kaambii ta'a jireenya qaba achi bilcheeffata achi nyaatee dhuga waraana aballi itti heddummeessinee jira fayyaa argadha deema karaa kana meetira tattaa isinii jennee jira bar go ahead go forward meetira dhaabbadhaati akka konkolaataan sossoo'u godha yookaan makiina ajjabaati akka mushurratti yookaan akka nama cidha gaggeessutti deemaati makiinaa konkolaataa jimaas haa ta'u haa fedhu qawweedhaan marsaati geessaa guyyaa rabbirra for how long gaafiin jirtu hanqa yoomiiti that's the point nuti lafa teenyarra jirra lafa teenyarraa nyaannee dhuyna yoo feene baala nyaanne yoo feene jimaa nyaanne yoo feene kuduraa nyaanne waan feenu nyaanneeti qabsotti waan jirruuf ni gaggeeffanna dhodhookanne jechuu rakkoon qabnu ati haga yoomiiti daldalaan bololaan maqaa heeraa fi seera qeerroo cabsitee waraanaan arra ajjabamtee deemta konkolaataa abbaan konkolaataa gaafa waraanni kun hin turu beeytani waraanni ni deema waraanni mee waggaa meeqaaf si ajjabee siin deema arraan tana kaati bololtee seera cabsitee deemaa jirtu kun nama tokko miti hundi cabsanii jiran jechuu miti dhaggeeffadha arraa hojimaan finfinneen seenne ka isiniin jechaa jiru ummata tokko bololaa tokko fin dhaamaa jira bololaan kun yoo arra tarkaanfiin irra fudhatame boruun deebu kabiraani sodaata kanaafuu qeerroon dinniina maayyii isinii kannaa jirti abbaan konkolaataa gabatee keessan qaban waa hunda qaban gaafa konkolaataan keessan tarkaanfii qeerroon irra fudhatte dubbiin godhinaa booda maaliif qabeenyi keenya akkana ta'e hin jeena kanaaf adabadha abbootiin konkolaataa abbootiin jimaa fiitanii dhoysaadhaan waraanaa hojii deemtan yoo adabattanii teessan irra isinii wayya tabira ammallee waa'ee wanna dabruuhi iddoo tokko amma lafa akka shaashamanneefaa warreen konkolaataa qabdan konkolaataa karaa dheeraa deemuuf magaalaa olii fitu yoo baasuu diddan qarshii hagana adabamtanii jaanii faa dubbataa jiran sunis hin milkooytu tabira ammallee ayyee waa'ee mindaa dabarra mindaa mootummaa mindaa kafalaan jiru jira keenya namoonni osoo nuti labsiin qeerroon labsiin baasiin dura warra torbaan takka maallaqa ergee osoo nuti waa'ee baankii nigdi baankii Itoophiyaan dubbatin ammaan booda maallaqa keessan asirraa daayirektii akka akkaawuntitti isinii dipoozita godhan jaanii nama hedduu dubbachaa ture ka qabdanillee nigdi baankii irraa baasaa jennee ture amma immoo dubbiin dhalattee nigdi baankii maallaqa kannaan jiru waa'ee shoorteejiin dhufee jira abbaa feetan gaafadha nama torbaan dura maallaqa ergee hanga ammaa maallaqa fudhatanii jira baankiin Itoophiyaa qullatee jira mindaa waan kafalu already dhabee jira isiniin jaan ammas dubbiin keessaan nu dhufte dubbii amanamtu halkan adaamaa keessa ijoollee baajaaja ooftuu fi ijoollee takka amma warra galgalli geenyaan poolisiin qaata mindaan dhaabbatee what can I do I'm so sorry isaanillee galgalgala xiisha namaa qaqqabachaa jiran jan galgala xiisha namaa qaqqabachaa jirti poolisiin adaamaa eegalte maaliif cinqaman gaa maalaa godharre rakkatanii mindaan hin jirtu amma micoon maal jette BBC irratti hojjetaa mootummaa warri mindaa xiqqaa kafalamuuf jireenya already dadhabee jira isiniin jettee jirti hojjetaa mootummaa san keessaa hojjetaa mootummaa mindaan xiqqaa kafalamuuf tokko poolisa tokko warra hojii adda adda bobba'ee jiraatu even kaampaanummaan biyya keessa jiru irra guddaan mootummaa waan ta'eef mootummaa kafalaaf jechuudha so wanni kun waan xiqqaateef qaala'insi jireenya already dabalee jira kanaafuu yeroodhaaf guyyaa takkaa lamaan nu sobuudhaaf dabballee fi kaadiroonni yookaan monopolii miidiyaa harkaa qabaniin miidiyoonni isaanii altasaa akka malladee nun jechaa jiran guyyaa lammaffaati waa hundi nagaan deemaa jira isaan wanni dhaadheessaa jira waa'ee abbayyaati jechuudha waa'ee laga abbayyaa dhufaniiti Hacaaluun kutee amma Jawaariin nu hafee jechaa turan jechuudha way is good jabaadha arra warri akkanatti Finfinnee keessa cidhaan baase kun nafxanyaan arra cidhaan baaftee akkana iyyitutuun gaafa qeerroon teenya ijoollee yuunivarsiitii wayyaanee fuula dura bakka imbaasii san dheeyxee achitti wareegamte sun
arra warri mana xallaati fi gandi araqee keessa gayyaa'ee amma finfinnee keessatti Haacaaluun wareegneeti Jawaartuun nu hafe warri jiru ergamtoonni Abiyoot Kaasaw yookaan Biraanuu Naggaa kun eessa turan gaafa qeerroon akkasitti qoma dhiibdee gaafa taankii dura dhaabbattu gaafa qeerroon finfinnee walakka isaan finfinnuma keessan turre gaafsan qeerroon bar alaa dhuftee bar eessa turan guyyaa san arra warri arra cidhaan akkana baase kun wal agarraa jechuuga wal agarra amma gaafni inni chigginyi Abiyoosan akka salaaxatti taa'ee osoo hin jaalanne dirqeen nyaatu as deemaa jira jechuudha maaliif qoqqobbiin kun yeroo hin beekamneef dheeratee jira jechuudha mootummaan yoo barbaade mindaa kafalee waraana kana hunda abalii kafalee fi gaggeessaa jira kaadiree abalii kafalee gaggeessaa jira alarraa qarshiin seenaa jirti hin jirtu qarshiin baankii Itoophiyaa keessa ni jirti hin jirtu dhaggeeffadha biitinis bar akka namaati ni khasaartii bar biitinis akkuma nama dhuunfaa tokkotti akkuma ati kaatee morgeeja mana kireeffattee takkaa mana bitattee liqiidhaan mana keessa jiraattu yoo qabaatti kireedit kaardiidhaan swipe gootee deemteeti groosarii bitatta arra boru sanuugaa yoo mindaa qabaatte gaafa mindaan kee irratti maal goota liqii guurratta akkasimi yookaan gaastiriita rabbaata biitinis akkuma namaati jira keenya arraan tan Itoophiyaan galii waan ja'an takka hin qabdu maallaqni naafi ati diasporaan alarraa hiriira irra baana galgalaa ganama koongirasii irratti wanni godhaa jiru walli baankii irratti iyyaa jirru kun mootummaa Abiyyi irraa maallaqa holdu godhee jira Abiyyiin illuushini yookaan maraatuu sammuu waan qabuuf rakkina xiinsammuu waan qabuuf maallaqa hanqa silaa warri biyya Arabaatiif kun doolaara miliyoona kaan miliyoona 200 kaan maan itti sadaqatan tana fuudhee kaan kaadiree nyaachisee kaan chigginyi itti dhaabee jira maal leenyin jiru is a shortage eessaa fiddee naan jechuun akkamitti eessaa fiddee maal jettee na gaafatan BBC'n ammaan tana osoo ati dhageeffattu irra isin deebisu isin play godheen ture amma reefunda BBC maal jetti gaafataman dhugaadha sababa doolaara shortage qabnuuf wanni kun hundi je qaaleensi jireenya waan dhufeef waa afur irraa mootummaan torbaan lamaan kana kaasee jira zayita sukara warri wanni qabdan nu naqiga duyda eenyurra deemta feetu sukara Jabuuti irraa naqi feetu qamadii Jabuuti irraa naqi feetu zayita Jabuuti irraa naqi eenyurra bobbaaftee galchitaadha the question gaafin ati eenyufaa hiiteeti eenyurratti diraamaa politikaa taphachaa ilmaan Oromoo ajjeesaa akka hayyoota keenya akka Jawaar Mohammad akka Baqqala Garbaafa lammii beenyaafa mana hidhaa keessa maal haasoyta nuti Oromiyaan yeroodhaaf wanni fagaatu yoo barbaanne Affaar irraa deemnee soo giddanii qican hangasuma barbaannuti nuti yoo barbaadde bakka soo giddi nu gaanuti hin barbaannu zayitas hin barbaannu yeroodhaaf soo gidda fidanneeti baadiyyaa teenya keessa midhaan keenya tumannee yoo feene soo gidduma xiqqoorra rabanna qabsoo yoo taate soo gidda sanuu hin barbaannu haanu raafu bushaawaa nyaanna garuu warra magaalaa warra Finfinnee qax goonaa jechuu jimaan inumaa tirfidha jimaan haraaraadha tirfidha qoonqoo akka isaan hin nyaanne godhuuf deemaa jirta kanaaf arraan tana milkiidhaan guyyaa lammaffaa xumurattee jirta arra gimbii irratti ilaa Shaashamannee Harargee bakka adda addaa konkolaataan gurguddaan qax dhaabbatee jira jechuudha rabbi galannaa go bololaa tokko xiqqoo dhokatee makiinaa waraanaatiin deemu is okay don't worry wanni isaa information isaa hundi galmee seenee jira galmee qeerroo keessa seenee jira gaafa waraanni irraa deeme dawaa isaan ergataa jechuudha abbaan akkas godhu sun abbaan bololee maallaqa yeroo tanatti heeraa fi seera qeerroo cabsee deeme dawaa isaa argata oggaa waraanni kun forever hin dhaabbatu arra waraanni bakka tana taa'uu danda'a boru deemtee bakka san dhaabbata oggaa inni achi dhaqee jalaa deemta kuni tooftaa qeerroo isiniin himu kun iccitiidha don't worry kanaaf akkasitti qeerroon sirritti irra dalagaa jirti kanaafuu namni tokko wanni Finfinnee keessa jirtu haga dhumtu midhaan Bukaara Finfinnee keessa jiru hanga hallayyaa nama miliyoona 7 seenu timaatiin Finfinnee keessa jiru haga dhumu gaafa wanni hundi dhumee laallee sanu laallee yoo ummanni gabbahee down Jawaar I'm sorry yoo gaafa san down Abiy free Jawaar Mohammad yoo ja'an akka arraa kalee nurra dhiichisan Jawaarii fi Haacaaluu nu dhiichisan son taane gaafa qoonqoo ofiitiif uu ja'an guyyaa san itti yaannaa jechuudha guyyaa san yoo akkitti dubbannuu fi eenyu wajji akka dubbatu guyyaa san mootummatti himnaa jechuudha kanaafuu dulli qoqqobbii gabaa lagannaa mootummaa mogolee caccabsuu yookaan diinagdee mootummaa laamsheessuu jedhu sirritti already firiin isaa argaa jirra daraara baasee firii xixiqqoo bilchaatuuf deemaa jira jechuudha nyaachaa jirrallee qaatamii ooyitee nutti maaliif jennaan
gaafadha abbaa feetan bankiin Itoophiyaa maallaqa already shortage ta'e jira. He doesn't have dollar, forget. Dollar ma qinxoot nu abbaate. Dollar eessa abbaa isaarraa fida. Dollarri qinxootidha baankii nigdi baankii Itoophiyaatiif. Qarshii hin qabu isiniin jechaa jira. Qarshii Itoophiyaa dhabaa jira. Baasaa boolla keessa awwaalladha mana duubatti. Akkas godhan namni gizee qabsoof ka'e. Baasaati baankii Oromoo keessa kaayadha. Baasaati bakka seeftii takka kaayadha. Hin jiru jechaa jiran already shortage isaan argatee jiru. Kanaafuu wanni kun hundi godhamuuf qabsoo waan taateef ummanni kun waan likkii malee dhiibamneef humna teenyaa ol waan nurra deemeef jabbilee yookaan jabbii nafxanyaa ammaan tana ifjaaruuf deemtu ta machooftee araa kiiloo seenuudhaan akkuma araa kiiloo seenten gammachuudhaan ugguu takka siidaa nurra jaartu ugguu takka kaan nurra lallaaytu amma immoo qeerroon yeroon isiin likkii galchitee funyaan isii lafarra riidu guyyaan gahaa jira jechuudha. Kanaaf Oromoon jabaadha. With the second day there is no limit. Limitiin hin jiru hin beekamne. Sochiin geejjiba konkolaataa guyyaa meeqaaf deemaa namni beeku hin jiru. Suni haalli ilaalameeti. Waan Bukhara keessa jiru laalleeti. Gaafa warri Finfinnee warra mindaan jiraatu warra abiyoot kaasaa hundeeggaru warra ilaalcha nafxanyaa qaban warra qeerroo tuffatu warra lafuma keenya irratti waan nuti oomishnee isaan nyaachifnuun nurra dhiichisanii nu tuffatan kana hanga likkii galchinuu qoqqobbiin diinagdee cimee itti fufaa jechuudha. Gaafa xaafiin reefu qarshii 4,000 fi meeqa jette Adaamaa keessa jaartii micoon reefu dubbate 4,000 ho'i seeneetti. That's good. Dur bar humni 4 dur bar makiinaa caccabtuu si bitaa jira keenya. Arra xaafiin 4,000 kintaalli ganaa xaafiin Bukhara keessa jirtu gizee 10,000 seente haa ummanni gabbee u'uu jiru san barbaannuti. Teenyaaf hin cinqamina nuti lafa teenya irratti Oromoon yoo barbaanne muka nyaanna yoo barbaanne asheeta boqqolloo nyaanna yoo barbaanne waanuma arganne uuda bannee yoo barbaanne boolla mishingaa bannee akkuma arganne qabsotti waan jirruuf bar jaarraan abbaa gadaa rabbi rahmataa godhuuf dubbatee jira bar jarri kun dimokiraasii baanan tan hin beekanii yaa Oromoo torbaan takketti gurgurattee bar nutiitu bar guyyaa sadii laat goonee jalaa dhaabbanne sadii inuma ta guyyaa sadii tan amma booda unlimited goonaa tana booda hanga waan barbaannu san argannutti jechuudha. So kanaafuu jara keenya gama hundaanuu Oromootu milkaawa. Oromootu nuutu injifata. Akkamitti injifanna waraanni inni qabu already beelee ganda keessa deemee nyaata nuu kannaa jee nama kadhataa jira. Naannoo ciroo fi bakka adda addaa already beela'uudhaan because kaambii keessa jiran nyaata if jalaan deemaan jiran aballiin dalagan nyaata jaanii u'uu jechaa jiran dhagaa nyaadhaa jechaa ni jira ummanni. Deemaatii dhagaa nyaadhaa jechaa ni jiran jechuudha. Bareedaadha. Maaliif isaanillee gizee xiqqoonnaa jedhan qawweessan gurguratanii deemanii jechuudha. Oggaasan dhiirtii ni tadaraaddarti jechuudha. Maaliif obboleessa kee ajjeesurra beelti si ajjeesurra abbaa kiyya qoraan deemtuun san qarshii kumaa gatakkatti gurra dhaadhuuti deem badi maaltu si cinqeeti maalumaaf ajjeestaa obboleessa kee maaluma goota haya makiina mee namni jireenya guyyaa jireenya idilee guyyarraa deemu kana akkamitti waraanaan ajjabamee deema guyyaa rabbiirraa you cannot do that. Ifiifu waraana 50 qabdaa 100 qabdaa nama miliyoona 100 akkamii gaggeestaan nama miliyoona 50 makiina sochooyoo waraanaan sochoostaate everyday bareedaa gaha maaliif gaaza gubdaa aballi qabdaa dalagaa sii baafne dur makiinaan jimaa kophaa deemti arrammoo makiinaa waraanaa hojii deemti that's good taate gaafa ati dabarte galgala karaan si dura jigeessi eega jechuudha maal godhuu dandeessa boru ganama ammas dhuftee dhagaa guurta haruma hundaanuu Oromootu injifata maaliif jennaan namni addunyaa tanarratti riphee lola wallolta garuu ummata walloltee hin injifattu keessattuu ummata akka Oromoo ummata qabsoo already karaa beeku haqaramee jiru ha alaa keessaan akka dhiiga tokkotti ka'ee dhaabbatu warra already jaaramee jiru ummata bar Oromummaan dhiigaa waliin nuhite already wanni kana caalan jiru bar feenu biyya alaa jiraadhu mee warri biyya alaa kun maal dhabe amma fakkeenyaaf maal dhabne amma nuti bar waan biyyaa kana hin agarre hin dhageenye jechuun dandeenyu eenyu nu dirqa nama nu dirqu jira ani amma waa'ee biyyaa haasoof dirqaman qaba no ali waa'ee biyyaa haasoof dirqaman qabu jireenya bareedaa qabna itti dhiifnee gurra cufannee bar jireenya bareedaa asitti oofachuu dandeenya no garuu dhiiga keenyaatu achi dhiigaa jira Oromummaa keenyaa nu uyyisiisa jechuu galgalaa ganama kanaaf bakka mootummaan sadaqaadhaan jiraatu funyaan nurratti ol qabee
nurratti hin dhiichiftuunu wanni jennuuniif maali because qaama keenya achi nu jira cinaacha keenya achi ciisatti hin jirre cinaacha keenyaatu achi gama tokko garagalee ciisuu dadhabee jira that's why galgalaa ganama wanni ijinuuf jechuu saba keenyaaf sini galee so kanaafuu nuti qeerroo fi qeerreen akkumaan amma dura isiniin jee qeerroon simbooliidha namni falmatu hundi qeerroodha manguddittiinis manguddoonis daa'imninis dardarrinis dargaggittiinis shamarranis ayyoonis hundi isaanii qeerroodha jechuun mallattoodha qabsoo waliin itti fufaa jira jechuun guyyaa lamaan tana warra kaadiree fi dabballoota garaa ifiitii bulta takka tana hedduu irraa rakkatina tun ifiifuu beeyxi akka shaamatti tun ifiifuu akka ashabootti beeyxee sitti dhufti tanaaf hin cinqamina tan ammoo waarningitti kanin warra seera cabsu ammallee waarningitti kanin magaalaa keessa waan nyaattan bitadha deemaa dukkaanni keessan bana baajaajiin teessan bana waan nyaatanii dhuudan bitadha suni rakkoo irraa hin qabnu garuu konkolaataan guddaan magaalaa gurguddoo walitti hin fitu because kuni ammallee akkuma heeraa fi seerri qeerroon baase jechuudha maaliif nuti angoonta ummataati angoonta qeerrooti qeerroon ummata oromoo hunda angoonta eenyuti ta abiyoot kaasaawun osoo hin taane ta ummataati kanaaf ummataatu abbaa ifiin fedhu achi kaayyate abalu hanaa bulchu jechuu danda'a angoon amalaala biyya guddatte ameerikaa kana already angoon harka ummataa jirti Donald Trumpin maqaadha Donald Trumpin dirqamatti kanname manage godhee bulchaa jira jechuudha abiyyis anaatu isinii beekaa ani yoon hin jiran Itoophiyaan tifaraarrisaalle chiinunja nuti immoo lakki nuti illee Itoophiyaa san qaama irra guddaa nutu harkaa qaba nuti abbaan biyyaati nuti abbaan angooti ati immoo ati sarvantii keenya ati slave ati gabricha keenya nu tajaajilta malee ati immoo nuti sin tajaajilluudha gaafiin jirtu jaarraa 21ffaa kana keessatti erga nuti if barre booda erga nuti generation tokko itti dhallee guddifne booda abiyoot kaasaahun ani yoon hin jiraanne Itoophiyaan ni faraarrastiin hunja lakki Itoophiyaan nuti nuutu irra taa'u jira Itoophiyaa harka guddaa nu qabee jira taa'u jiraani siitu diigama siitu faraarrasa malee Itoophiyaan faraarrastu hin jirtu achumatti dhaabbadhu angoon teenyaa jechaani jirta jechuu qeerroon kanaafuu jabaadhaa qophiin keenya qophiin diinagdee mootummaa mogolee cabsuu yookaan laamsheessuu akka gaarii cimee itti fufee jira guyyaa lammaffaallee milkiidhaan xumuramee jira rabbi galanni haa gahu amma immoo jimaan takka miliqee seenee fi kabule gurguratanii jira warri finfinnee hin jiru jimaan amma booda seenu naggaadeen kana booda seentu karaa miidiyaatiin illee dhufnee dubbannaa dhaggeeffadha karaa saatalaayitiin illee naggaadeen kana booda seentu konkolaataa isaa ifiif tarkaanfii fudhate yoo even waraanni yoo barbaade meetira takka irra yoo dhaabbatu taate okay asin waraana jira jidduu makiinaa deema okay haa deemu immoo yoo kana goone still hagayoom miti waraanni kun hagayoom nyaatee dhugee amata kuma tokkoof akkasi dhaabbatee eegaa that's the question gaafii bar waggaa kuma tokko karaa sana dhaabbatee eegamoo maal godha nothing nuti immoo achuma jiraan nuti ummanni qe'een teenya achuma daandiin nu keessa dabra wanni hundi nu keessa deemaa jechuu waraaniin dadhabee karaa kaambii deema yoo dide huno wayyaaneen achin qaata bar ati asii jimaa makiinaa jibaa ajjabidee wayyaaneen achin seenu jirti yaa bada talfuuf ay abiyokka saun oromoo walloltamo wayyaanee walloltamo eenyu wallolta ati asii timaatimii fi jimaa ajjabiti makiinaa karaa kombooyii akka mushurratti ajjabidee migalgalaa ganam dhiirti achisitti achumaan balbalasitti hin cabsin nuti oromoon if dandeenya teenyaaf hin cinqamin nuti yoo arra makalaakaa miti abbaan fedhe karaa kanarra guutee socho'uun kute itti dhiifna haa dalagaa godhatu ammas karaa biraatiin itti as dhufnaa jechuu because achuma jiraachuu turre waggaa kuma meeqa ammas achuma jiraannaa jechuu kanaafuu oromoon karaa hundaanuu oromootiya siitu injifata gaafa amma dura qoqqobbii guyyaa shananii sana agartanii mi guyyaa lamaan dura salaamno hullu nagar batikakil እየሄደ ነው ምናምን ጃኒ guyyaa sadaffaa isaat abbaa miidiyaa hundinuu timaatima haa birgabba huno bbc narra guyyaa lammaffaa dubbatee jira within second day warri jiraattoonni adaamaa already shunkurtaan qarshii 40 seente eessaaf innee bitannaa maallaqa hin qabnu nuti hojjettoonni mootummaa maallaqa eessaaf innee binnaa isin hin jaan finfinnee naa eegi iftaan taan
rifeensa arraba kiyyarra jira rifeensaatu arraba kiyyarra jira arraba kiyyarraa rifeensa guurta dhugaan siiman iftaan taaniif yuulsi xaafiin arra qarshi 4,000 adaamas seente finfinnee qarshi 10,000 seenti eeysa baasarraa qarshi 10,000 fidee bita namni baankiin Itoophiyaa qullaadha baankiin Itoophiyaa qarshiin keessa jirtu eeysa baafatee bita oggaasa maalta depressionaa isa qabaa ka'eeti daawun abiija firii Jawaar Mahammad siinjaa firii Baqqala Garbaa siinjaa gabbee yuulsi jaalatee jaa yoo dide immoo chigginyi abiisa nyaataa jechuun achi deeme so kanaafuu jabaadha qabsoon teenya fuuldura deemaa jirti qoqqobbiin diinagdee mootummaa laamsheessu yookaan qoqqobbii diinagdee mootummaa kana mogolee caccabsu mogolee cabsee karaa mormatti ol siqu jabaatee fufee itti jira jabaadha warreen biyya keessa jirtan abbootiin qabeenya abbootii konkolaataa keessan itti dhaamaati akkan sochoone dhorka karaan isaan itti socho'an hin jiru maaliif qabsotti jirra waan ta'eef abbaan dalagachuu fedhe gaafa biitii nagee taate gaafa mootummaan qeerrootii fi mootummaan yookaan gruppiin shiftaa abiyoo kaasaahun walii galan gaafa san dalagaa isaanii eegalatan jechuu sani ala qophiin teenya mootummaa kana huunee qabuudha huunee qabne